Ustaaz Awwal Qaasim ituu arra ka'e islaamummaa keessaa ba'eeti. Waa takka waan inni islaamummaa irraa hir'isu hin jiru. Sadarkaa tiiktokaatti namni akkasii isaa musliimoota afoo dhaabbatee karaa kareen jiru. Pastor Abdoo jechuun meeqa tawaarrade gizee sadii maafur tawaarrade macaafarra yeroo sadii quraanarraati muzakkirin muannasiin adda baasi jennaan wallaalee kan akka ijoollee nama reef nahwii jalqabduutu ijoollee xiqqoo beekan. Ustaaza waliin waan baay'ee jaallannuu fi yaadaan hubannaadhaan macaafa nutti taasa'u. Ustaaz Awwal Qaasim ituu arra ka'e islaamummaa keessaa ba'eeti. Waa takka waan inni islaamummaa irraa hir'isu hin jiru. Islaamummaan namaan miti kan inni gadi dhaabbate. Namati islaamummaatiin Ustaaz Awwal kun amma ituu beekumsa amantii islaamaa hin qabu ta'eeti. Waa islaamummaa kana hin dubbatu ta'e waa takka namni isa beeku hin jiru. Waa takkitti sooshaal miidiyaa kanarraa namni isa beeku hin jiru. Islaamummaatti beeksisee as isa baase malee nama beekamaan turre Ustaaz Awwal Qaasim. Dr. Zaakir Naayik fa'aa warri beekumsa guddaa amma sanaa qaban. Sheekh Ahmad Diidaat fa'aa Rabbi rahmata isaaniif haa godhu. Warri beekumsa gurguddaa amma kanaa qaban sun islaamummaa taas isaan baase. Nabi Muhammadin salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi islaamummaati as isaan baase. Hordoftoota biiliyeena meeqa kan isaan horataniif Nabi Muhammad salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi sababa Rabbiini islaamummaa kenneefi badhaasa islaamummaa kenneefi quraana kenneef sadarkaan akkasii isaanii kenname malee yatiima turan. Namati islaamummaati sadarkaan isaa ol ka'e malee namni dhufee islaamummaa ol qabe hin jiru. Islaamummaan namaan ol qabame taanaan gaafa Nabi Muhammad du'an sana afa ture silaa. Gaafa Nabiyyi Muhammad du'an sana du'anii jennaan Umar eenyutu natti madua Rasuula Rabbii jedhe sana gaafa sana afa ture. Isinii galee waan kanaamoo Rabbiin ituu guutuun keessan akka jirtanii natti kafartaniiti mootummaa korra waan hir'istan hin qabdan. Kana jechuun islaamummaa irraa waa takka wanti isin hir'istan hin jiru. Amantanii kafartanii abbaan barbaade amanee kafaree waa takka wanti namatti qorrus hin jiru wanti namatti ho'us hin jiru. Isa kan akkasittidha kan isin hubachuu qabdanii. Islaamummaan elaa akka galaana guddaa du'aa baachuu hin dandeenyedha. Galaanni du'aa hin baatu. Du'aadha nama du'aa numa ofirraa darbata. Booris du'aan inuma dhufaa numa deeba. Inuma dhufaa numa deeba. Maali jechuun muslimni raqa nyaatu raqas hin baatu. Raqaafis gatii hin laatu. Rabbiin yeroo dubbatu namni Rabbitti amanee fi namni islaamummaa keessatti namni Rabbitti amaneef namni Rabbiin zakkaruu fi namni Rabbii zikrii Rabbiin goone akka nama du'aa fi akka nama fayyaadha jedhe. Namni islaamummaa keessa fakkeessaan nan jiraadha jedhu du'aadha gaaf tokko keessaa ba'a. Itumanni waasa'uu phiphettee afaan keessaa dhootee baati. Garuu ani kan hin taajjabe warroota amantaa kiristaanaa amanna jedhu kana kiristaanummaan amantaadha jedhu kanadha kan hin taajjabe. Jechuun fakkeessuuf ergine fakkeessuuf dhaqe namni kuni gaafa jedhan jechuun maal isin jedha yetuu fakkeenyaaf islaamati waan kana godhe ta'eeti miidiyaan BBC'n kun isheen waa'ee islaamaa tokko zilaatiyoona kana gabaasaniiru jechuudha. Amantaan islaamaa amantaa akkasiidha. Silbee amantaa shoror keessaadha dhumin amantaa akkasiidha. Nama sallaayiif erginaan kiristaanummaan akkas godhe. Akkamitti ofitti jechuun akka islaamummaatti namni ofitti accept islaamummaan accept godhu nama akkasii. Namni islaamaa tokko sallaalummaaf hin dhaqe jedhee Rabbitti kafaree dhaquu hin danda'u bakka sana. Ba'ee Nabi Muhammad ergama Yesuus waaqadha jedhee dhaqee erga wanni ta'ee deebee kaafira. Ayyee isinoo sallalaaf ergitanii maaliif shahaadaa keessan qabachuu barbaachistarree innoo keessaan waaqatti amanee jira keessaa Yesuus waaqadha jedhee amanee jira. Innoo keessaa Yesuus waaqadha jedhee amanee jira. Maaliif gara quba kee ol kaasi jettanii mataasaa qabuun barbaachisere. Dhagaa jirtu dhiifama waarningii natti laataara maal akka ta'e hin beeku. Na dhagaartu? Dhagama Ustaaz Ahmad goon. Aywa. Kanaaf dubbii kana asitti hin gabaabsa jechuun gochi isin wal geessanii gootan sun gocha isin salphisedha. Na amanee jira miti maaliif indaganaa wanni qabsiisuun isin barbaachise? Isin too ergate okay erga ergattanii dhuguma wantumti isin gootan kijiba malee
dhuguma isin ergate taanaan wanni qabachuu maaltu isa barbaachise? Shahaadaa keessan qabachuu maaltu isa barbaachise? Yesuusi waaqa jechuu maaltu barbaachise? Garaa isaattuu waaqa dhadhaa jira. Na ajaa'ibe amantii amanamummaa hin qabne waan itti amanuuf jechuun amantii jara kanaadha. Dhuguma dubbachuuf waan itti amananiif amantaa hin qaban. Eda galgala irraa dubbadheera. Mee ilaalaa tak islaama fakkaatanii diraamaa hojjetu, zayitii gurguruu, raajiidha jedhu mee waan isaa godhan tokko tokko hin taati xiinxalaa laalame. Uffata islaamaa uffatu. Mee waanuma isaan godhan ilaala mataa isaanii warra mataa isaanii. Mee dubbadhaa ustaaza walii nagaa kanaachi yoo naasee baay'ee waan biraan balleessa ta'uu danda'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد وأن أنجتشو بربادو دور صورة ربي كي يقلت قلتشو بربادة ربي إسلام نوفكن أمنتي ورقيلا أمنتي كالي أمنتي تربان تكو كانوا فتني كانوا يفني الحمد لله أمنتي سيرك أبو أمنتي وفي الرباسات وفي التنديب بفني الحمد لله رب العالمين. إن قد قافا مجان مسلم على سنسي قافا إني كريستان ما قبض أو ما مجرون نتي أكسمت بكفيت سيني جيشاني توري سبب نسار إسلام من بؤورة متى سارك أوان تيف أمنتا إسلام ما كيست منافق الجرا كون جرا صحيح لكن أمو أمنتين إسلام ما دا أمنتي تثبت مدامج أمنتي قبضت جرين كان كي آخرا كان كيتيف اتياد دفتودا yoo qabachuu baatte ammoo amantii irratti ati maal taatuudha amantii irratti ati irratti kasaartuudha yoo qabachuu baatte jechuudha. Alhamdulillah islaamummaa kana nuuf kennuudhaaf alhamdulillah wallahi wanni hagana an rabbii kiyya faarfadhu hin jiru. Leengadda gaafa wanni takka argamte wanni lolaa turreef illee sababa kan aadaan kun islaamummaa keessaa kan dhufneef aadaan ijoollee kiristaanaa yookaan amantii kiristaanaa keessatti warra pheenxee bira jiru torbaan tokko muslima ta'anii achi garagaluu fakkeessuu beekaa kijibu wantoonni garagaraa kunniin akka islaamummaa keessan seenneef lolaatiin turre alhamdulillah summa alhamdulillah wanni hagana rabbii kiyya irratti faarfadhu hin jiru. Maaliif jennaani amantiin tokko amantii haphii jedhamee yaamamuudhaaf yookaan amantii bu'aan qabne ta'uudhaaf jijjiiruun nama dhibuu dhabuudha. Amantiin kan kee gaafa amantii hushii ta'e yookaan ammoo amantii haphii amantii qallaalii wayiidhaa amantii beeka yaraa wayiidhaa gaafa ta'e yookaan amantii kan kee amantii bu'uura hin qabne gaafa ta'u ati jijjiiruun sin dhibu achi utaaltaa sutaaltaa jechuudha. Takka asii takka achi taata. Amantii bu'uura qabdu amantii gadi dhaabbii qabdu irratti yoo qabatteetiin jette ammoo lubbuu kan kee irra kennitaa jechuudha. Islaamummaa keessatti alhamdulillah seenaa islaamummaa keessatti seenaan islaamummaadha seenaa kijibanii achi barbaranii akkasumallee ammoo wanna godhanii dhaamiti. Tamam seenaa islaamummaa keessatti alhamdulillah nabi Muhammad alayhi sallam sirriitti nu ibsanii jirani waa'ee nabiyyoota duraaniidha kan lubbuu ofiidhaa islaamummaadhaaf jecha kennan kan qabeenya ofiidhaa akka nabi Muhammad faati alayhi sallam qabeenya ofiidhaa dhiisanii biyyaa bahan sahaaban nabi rabbiidha alayhi sallam meeqa isaaniidhaatu lubbuu isaanii dhadhabe hundi isaa hatta Bilaal radiyallahu ta'ala anhu Bilaal radiyallahu ta'ala anhu Bilaal al-Habashi kajedhaniin gaafa inni gabra ture Umayyaa jalatti gaafa isa cinqan gammoojjii Makkaa kana keessatti dhakaa guddaa isarra kaanii gaafa isa cinqan san Bilaal ahadun ahad jedhaatiin ture cinqaa san keessatti jechuudha. Erga sanii ammoo sababa kanaaf jecha rabbi isa baaseetiin sayyida isa godhe warra isa xiqqeessaa ture sanamu rabbiin subhaanahu wa ta'ala biyyee nyaachisee jechuudha. Seenaa islaamummaadha kanuma ka fakkaatuun guutame nabiyyoonni gurguddaan akkasuma namoonni gurguddaan hundi isaaniidha seenaa kana fakkaatuun guutamanii jechuudha yaa jamaa. Alhamdulillah islaamummaa kana nuuf kennuudhaaf walillahi alhamdu wal minna wanni hagana galate rabbiin galateeffadhu irratti kabiraadhaan jirtu jechuudhaafi maaliif jennaan amantiin tokko beektee akka har'a kana fakkeenya har'a hin qabatta amma beenteen gammanne jechuu jirti jidduu kana sababni isaa maaliin raajiin achi deebe as deebe nuuf deebe hoolaan tokko achi bade as deebe hoolaan tokko achi dhaqe nu jalaa bade
yaa jamaa kun amantiin keessan amantii ragaa tokko irratti hin dhaabbanne amantii abbammaan barbaade irra Yesuus waaqa jedha boru ammoo waaqa miti jedha. Iftaan waaqa jedha iftaan ammoo waaqa miti jedha. Guyyaa kaan akkas jedha kun akkan agarsiisa malee waan biraati miti beeki. Wallahi akkas agarsiisa kun. Amantiin keessan amantii bakka bu'uura hin qabne ta'uu agarsiisa. Amantii burjaajjiidha. Amantii namnummaan raajii jedhama. Laalama ijoolleen kunniin jara biratti raaji nu bira wallaalaadha malee. Nu biratti wallaaltuudha malee ijoolleen kunniin ijoollee isaan biratti raajiidhaati. Raajii jechuun sadarkaa olaanaa beeki. Raajii jechuun sadarkaa raajuu jechuun waan xiqqaadhaa miti. Paasterii jechuun waan xiqqaadhaa miti. Ammas evangelistii jechuun waan xiqqaadhaa miti. Wangeelaawii ka jedhaniin san. Wangeelaawii ka jedhaniin kun sadarkaa wangeelaawiin burjaajawee asii achi dhoofnee akka kubbaatitti itti taphannu kanatti amantiin isaanii bu'uura hin qabu jechuudha. Osoo wallaala taate wallaala jedhaniin. Laakiin wallaalaadhaa miti. Amantii isaanii keessa wallaalaa miti. Islaamummaa keessatti wallaalaa haa ta'u malee. Tamaam? Amantii keessatti wallaalaadhaa miti. Islaamummaa keessatti wallaalaa haa ta'u malee. Amantii isaanii keessatti jechuudha. Burjaaji akka kubbaadhaatti taphanne alhamdulillah. Torbaan tokko as dhufa, torbaan tokko achi dhufa. Kana jechuun amantiin sun bu'uura hin qabu jechuudha. Garuu ammoo nama muslimaadha nama ustaaza jedhaniin tokkicha isaadha kan achi utaalaa sutaalu jiraasa qad gad dhaabbatee alhamdulillah qad gad dhaabbatee islaamummaa kana barate taanaan namni gad dhaabbataa jechuudha. Adada barachaa deemtu irra gad dhaabbachaa deemtu. Amantii isaanii ammoo adada barachaa deemtuun keessa utaalaatiin deemta. Adada barachaa deemtuun akka gurbaan jedhe san sammuu kan kedhabaatiin deemta jechuudha. Kanaafuu zim jetteetu moonna jedhe. Isa kana amantiin kun maal garsiisa inni kun? Amantiin kun bu'uura hin qabu. Bu'uura irratti dhaabbatan. Bismillah. Eeywa. Namatu irratti bilbile waan hin beekan waan yeroo akkana kanatti bilbilaniif. Eeywa amantiin kun bu'uura hin qabu jechuu agarsiisaa jechuudha. Amantiin kiristaanaadha bu'uura hin qabu. Amantii raajiin keessaa utaalu. Evangelistiin keessaa utaalu. Ammas ammoo maal wangeelaawiin keessaa utaalu. Paasteriin keessa utaalu. Kan raajiin keessa utaalu. To keessa utaalatti deebi'u kun maal garsiisa? Amantii burjaajjiidha. Amantii bu'uura hin qabne ta'uu garsiisa. Kanaanaa miti bar hojii keessantu garsiisa malee awwaltuun arrabsee akka hin jenne. Awwaltuun arrabsee akka hin jenne. Amantii kana isintu arrabsiise. Paasteriin keessan keessa utaalatti deebi'e. Keessa utaalatti deebi'e. Nu ammoo dasnu jedheeyyu. Wallahi dasnu jedheeyyu. Sababni isaa maalinni wagguu akkanatti ilaal keessa as fidaatiin achi utaalchifnu kana akka nama kubbaa as dhiitaa achi dhiitu argitanii akka nama kubbaa as dhiitaa achi dhiitu kan addas nu jedheeyyu ammoo nutti tole. Sababni isaa maaliin burjaajii uume isaan jedhu. Dhukkee irraa kaasa jechuudha. Jidduu kanatti ijoollee meeqatu islaamummaa nuu seena alhamdulillah. Sababa kanaaf jecha. Koottaa isin hundi keessan hundachaatanii. Dhufeetiin deebi'e koottaa isin hundi ni deebitanii koottaa. Qabadhaa isin hundi keessanuyyuu koottaa akkuma sobdansanii sobaati qabadhaa. Nuuf ta'a. Ati sobii qabadhu rakkoo miti. Ati sobii qabadhu nuti ammoo nigdii nagadannu qabna kana keessatti. Alhamdulillah nuti nigdii nagadannu qabna kana keessatti. Ati sobii qabadhu rakkoo miti. Ati sobii qabadhu kottu atilleen yaa wangeelaawi yaa raajii kottu atillee kottu atillee kottuutti qabadhu. Kottuutti qabadhu. Dhuftee qabachuun kan kee dhaddas nu jedhanu kottu boru deebi yoo barbaade yookaan iftaan deebi ji'a tokko nu turii deebi jidduu sanitti ammoo kan siin nagadanna nuti. Tamaam nuti bar isinii galaa miti san nuti gowwaa miti wallahi gowwaa miti. Wagguu ati dhuftu san nuti jidduu sanitti nigdii gurguddaa nagadanna alhamdulillah. Dhaloota meeqa kan burjaaje ka jidduu dhaabbate ati dhuftee wagguu jetta ati sobee jettee wagguu as dhuftee ittiin jettu meeqa fakkeenya gurbaan kun gaafa islaamummaa qabatu. Dhaloota meeqatu alhamdulillah rabbil alamin islaamuma gara islaamummaa dhufu dukkana keessaa ba'a. Inni haa kijibu garuu sababa isaatiif jecha dhaloota meeqatu islaamuma gara islaamummaa dhufu alhamdulillah. Eegasanii ammoo inni sobe uumamaa kuni waan wannaadhaati miti. Tamaam kun akkanaadha jechuu barbaadeetu. Walii galatti amantiin bu'uura qabu keessa seenaa keessan utaalan. Osoo Yesuusiin kun waaqa ta'e sila osoo waaqummaa Yesuus kun sila waan gad dhaabbataa ta'e waan bu'uura irratti gad dhaabbate ta'e sila waan bu'uura irratti gad dhaabbatu osoo ta'e amantiin kiristaanummaadhaa kuni sila yookaan waaqummaa Yesuus kun waan bu'uura irratti gad dhaabbate taate sila gadhiisanii utaalaan deeman. Muslimni tokko bar rabbiin tokkicha jechuu abadan hin dhiisu. Abadan morma isaatu isa cita malee. Morma isaatu cita malee hin dhiisu namni waa beeku tokko. Yoo rottoo haraqeeffaa taate rottoo khamriidhaa yoo taate yookaan rottoo kijibaa yoo taate roottoodha duriyyuu yookaan munaafiqa jedhama sun ammoo akkuma dabreetti jira jechuudha. Kun kana. Kan biraadha ammoo naan jechuu barbaade
wanda ergaa kana ijoollee islaamummaatti dhufan fuulduraaf dhufuudhaaf yaaddaniyyuu jechuu kooti. Muslimni qarshii kennaa jennaani didii jettanii dhufina takka takka sammuudhaan dhaabbadhaati ilaala. Didii jettaniitiin hin dhufina. Muslimni qarshii kennaa siin jedhanii si soban yaa gowwaa fayyaalisa kiyya. Duraan zamana duraanii muslimni xonqaayiidhaa jedhanii nama soban. Amma miidiyaan dhufee gabbahee ragaan hundi ifa bahee jennaan muslimni qarshii kennee nama sobaa jedhan. Duraan xonqolaadhaan akkana godhan jedhan. Tamaam. Zamana duraanii xiqqoo asiin dura xonqolaadhaan muslimni islaamummaa nama qabsiisaa jedhan. Barri sun hin dabre, barri boo'ichaa hin dabre. Erga sani ammoo faashinii biraa dhufee muslimni birriidhaan nama bitaa jedhan. Okay, yoo birrii qabaanne homaa rakkoo miti. Birrii qabaachuun keenya gaariidha. Haa ta'u garuu ammoo nuti birriin kennu nam tokkoofiyyuu jechuudha. Nam tokkoofiyyuu islaamummaa dhuftee jennee birriin kennu. Nam tokko. Ati birrii muslima bira jira jettee yoo kafiigaa dhuftu taate kasaalaa keeti. Birriin hin jiru. Maafi birri? Maafi fuluus? Tamaam. Fuluusiin hin jirtu yaaboo. Islaamummaan akira akka kitiif qabadhu malee kasarte jidduutti fuluusa fuudha jetteetiin fallastee baataasi. Akkasitti hin jiru. Qalbii makanatti nuti qalbii makanatti akkanatti callisneetumaan islaamummaan nu dhufte innee dimbirri si kennu hin jiru. Maafi ishee. Maafi ziyyaasa. Wanta akka hin jiru fuluusiin hin jirtu tamaam. Ati yoo islaamummaa kana hin qabadha jetta haqiiqaadhaan hin qabadha jetta akka obboleessa kiyyaa tokkotti si qarqaaru yoo ati rakkate si qarqaaruuf qophiidha. Saniin alatti ammoo islaamummaa naaf qabatte jedhee maafi fuluus. Fuluusni kennamu wayitu hin jiru. Islaamummaa keessatti sobeetiin guuradhee ati jettee akka tasaa namoota dhuunfaa tokko tokko sobuu dandeessa. Maafi ishee. Maafi ziyyaasa. Maafi ziyyaasa. Wanni akkasiidhaan jirtu isiniin jechuudhaaf. Nuti muslima biratti na karaakarta, na gaafatta, si gaafadha, si galtee jennaan islaamummaa qabatta. Akhiraan boru guyyaa qiyaamaadha milkaa jetteetiin. Saniin alatti ammoo fuluusa barbaadettee dhufte abadan hin jiru gadalii seenta malee. Wanni akkasiidhaan jirtu. Maafi ziyyaasa hin dana. Wanni akkasiidhaan nu bira hin jirtu. Nu biratti wanni jiru maalidha? Dalagadhu nama dalagatu yoo taate si dalagsiifna kalaas dalagadhu sin jenne jabaadhu sin jenne. Saniin alatti ammoo ati dhufeetiin kadhadhaa gandarra deemee kadhadhaa wati jette xinqaaqee sitti goona waan sin beekne see taate. Wallaahi si beekna eenyuun akka kadhatte hunda si beekna. Tamaam. Dubartii jala deemtee ati kadhatte hunda information sun nu bira gaa tamaam. Nama karaa kadhachaa ture namni kun akkam ta'aa jira kun hundi isaa deemee awwaliin faa farhaan faa innuma bira dhufa nama gara ishaataa kana bira innuma dhufa. Tamaam. Salaata kaatee salaataa jirtamu salaataan jirtu. Salaata akkam goggoraa jirta ka jedhu wallaahi nu bira dhufa. Quba qabaa isa kana. Osoo ati amma gurbaa amma kafare jettee olii gad opeenteen olii gad ooftu kana gaafa inni islaamummaa qabatee osoo torbaan hin gahin information kun nu bira jira. Tamaam. Ganama salaata subhiidhaa ka'ee salaata namtichi kun. Moo callisee akkuma reeffaatti ciisaatiin oola ka jedhu. Nu bira jira. Kana waan beeknuuf dhiisaa namoota akkanaa kanneen ammoo daddafnee ittiin dubbannu califneetuma irraa dhiifna nuti. Waggoo achi ka'e immoo ka duuba maaliif akka dhufe ni qoranna. Eessa deemaa jira namtichi kun? Eenyuunfaa waa kadhachaa jira? Eenyuunfaa akka waa kadhachaa turellee ni beekna. Wallaahi ni beekna. Ni beekna bareechinee beekna yaa jamaa. Qabeenya kenna jettanii yoo ka fiigdan taate osoo achumatti dhaabbattanii ilaaltanii gaarii. Qabeenya rabbi achumatti isinii haa kennu yoo ka jiraatu taate maqaa Yesuus jettan saniin mee kakkaradhaati yoo achitti yaala tamaam yoo qabeenya ka dhuftan taate. Maqaa Yesuusiin kottu yaa qabeenya jedha achumatti bakkuma jirtan saniidha. Yoo ka dhufu taate yoo dide ammoo carraa keessan waan isinii goonuu hin qabnu jechuu barbaadeeti. Bakkuma jirtan sanii maqaa Yesuus kottu qabeenya jedha. Yoo ka didu taate qabeenya dhufuu didu taate ammoo carraa keessan waan isinii goonuu hin qabnu jechuudhaafi. Namoonni ammoo islaamummaa haqiiqaadhaan dhugaadhaan isinii galtee qabachuu barbaaddan yeroo kamittuu nuti isin qeebaluudhaaf qophii yeroo kamittuu jechuudha. Daqiiqaa takkaaf haa ta'u daqiiqaa lamaaf haa ta'u. Waan si qunnameefillee aarsaa gochuudhaaf qophiidha. Atummaan maal ta'e atummaan nama islaamummaa dhugaadhaan qabatu ta'e
nuti waan tokko waan fuula sitti gurruun qabu. Ati amma dhuftee islaamummaa qabadha jennaan islaamummaa qabachuun qalbiin kan keedhaa waan nu harka jiru miti. Rabbiin harka jira. Ati waan barbaadde yoo jettee islaamummaan rabbiin tokko jettee ragaa nu baatee jennaan gahaadha jechuu barbaadeeti. Kan biraan ammoo wanni jechuu barbaade ijoollee keenya ijoollee muslimaatiif dhaamsa gochuu barbaada. Sunis paasterii haa ta'u raajii yookaan daasterii irree haa ta'u waan barbaade haa ta'u kiristaanummaa keessaa haa ta'u waaqeffataa keessaa haa ta'u. Islaamummaa keessatti gaafa dhufeetiin jedhe namtichi sun wallaalaadha. Jaahil wallaalaadha gara gad aanu jira. Amantii kiristaanaa keessatti beekaa jedhe paasterii kan ta'aniin bar paasterii waa baratanii ta'aniin boo afaan mimbeeffatanii ta'anii. Lallabuu dandeettee nan paasteriidhaati. Hoo jettee kanatti wanna gootee jennaan paasteriidha kamaas. Waa qaraateeti miti wanni qaraan hin jiru maafi qiraati. ما في أي قراءة وما في أي دراسة وانا يتم باستيري تان خلاص أوه جتة للبدي كانت شبوستي كانت سبوستي إن الراجين اللي كانوا ما واقع يو كان سيتا جتة إنهم بكراجين إسلام ما كيس وقولوا في أمو ولا لا نم إسلام ما تلو في كمو مي يوت إنتلتن أنا أتو فرحان لو كان منا موت برالي أتو نم إسلام ما تلو في كألفونات صدركا ألفونات جباد وكنا كي مالكين جنون أرجتني بيكتني لا نجنوا أبدا Waggoo inni dhufeeti wallahi hin seensisu yeroo baay'ee hin seensisu yaa ziraat. Waggoo dhufee mana kiyyaan banee waggoo inni dhufeetiin ergatu hin seensisu nama tokkoyyuu. Nama islaamatti dhufe beeka yoo ol seen illee akkam jirte naga jirta jabaadhu rabbiin sabaatis yaakinu waa baradhu. Kanuma dhaamaafi waa baradhu jedhaani. Ol fuutanii leenca kiyya wala qeerransa kiyya wala adurree kiyya wala raacha kiyya. La maafi waan akkasiisan dhiisa ol hin fuudhina gad hin buusina akkasumatti dhiisa ofirra. Tamaa? Akkasumatti dhiisa bakkuma jiru sanitti. Achumatti bakkuma jiru sanitti jabaadhu jedhanii, baradhu jedhanii, hubadhu jedhanii. Borumsa irratti tikuratii godhi. Borumsa irratti xiyyeeffannaa kan kee kenni jedhaanii ofirratti dhiisa. Saniin alatti ammoo ol fuutanii keessattuu ijoolleen shamaraadha. Waan gurbaa kanarratti waan isin nu gootan arrabaa miti arraba nu arrabsitanii wanni ajaa'ibsiisan birrii isin kennatan dura garana nyaate. Karabni keenya leen uma dabra birrii kan ditasatu garana nyaate ado birrii san usuma sitani jaarattani maal qaba osoo dhuftanii xiqqisho waduun mari'attani maal qaba haga jala yaatani maal taatan haga qabdani madadu sin tuqame immoo mataan kun sirrii jira moosa mee uf laalchisa deemaati mana yaalaatti nuti asirraa gaafa shaadaa qabatu numarratti qabate eegasan illee keessa isaa beekna waan irraa calliifneef qabnu. Ati immoo ni maraatte jidduudhaan kan itti seenteetiin wuu akka qilleensaa wuu dhaabbadhu intalaan nana lakkin dhaabbadhu wuu lakkin dhaabbadhu wuu maaliin maraatte moo naga qabdaasa. Khalaas yoo dhuftee awwal wanni kun akkana ta'eeti maaliidha yoo jette yoo gaafatte maal rakkoo qabu sirraa irratti harhaan yoo dhuftee gaafatte maal rakkoo qabu. Suuta itti yoo deemte maal rakkoo qabu. Nuti jibba nama tokko irraa hin qabnu nam tokko islaamaa yoo qabate waan gaarii yoo rakkatellee numa ilaallata sahii gara tokkoon gaan yoo humna keenya bira dabre ammoo gara ijoollee muslimaatti achi deebifna. Maalumaaf akkasitti bubbistansa. Yoo dhuftanii nutti dubbattanoo takka ufumaa jaarsummaa teessan ufumaa fixxan nu takkaa keessa hin jiru ufii walloltan eegasanii ufii jaarsummaa teessan san boodaan araaramne jettan achi boodaan kaatan deemtan achi koota waan isin taatan waanuma isin taatan an hin beeku eessaa akka dhufe eessaa wannaan kun eessaa warri kun eessaa akkasin tuqan hin beeku waan meeqa osoo nuti quba hin qabne waa meeqa gootanii raawwattanii haasoftan wal arrabsitan araaramtan achi buuftan as buuftan garana ooftan garas ooftan maal yoo dhiiftanii yoo dhuftanii yeroo takka haga akkana gochaa ooltan awwal mee wanni kun akkam yoo jettan ani waan tokko isinitti hima fakkeenya yookaan faraanitti dhuftanii yookaan nama biraatitti dhuftanii mee wanni kun akkam yoo jettan maal qaba haga bubbee kana guutuu bubbista miidiyaa kanarra bubbee kana guutuu haga bubbiftan kana jechuudha uf ilaala tamam dabalataan ammoo qarshii keessan kennuu barbaadan sidan ijaaraa nam tokko islaamatti dhufe jettanii qarshii takkaa miti sumuna nama tokko dhuunfatti hin kennina.
Yaa jamaa amantii pheenxee keessatti beektanii ani isaan illee arrabsuudhaaf miti. Aadaa barame tokkotu jira. Hattuu kana akka jiruun gadi yaasan hattuun kun baay'ee akka malee baay'ateetiin jira. Imo irratti maal jedhan amma imma argatanii peropeet kadaa jedhee dhufa. Miidiyaa kanarratti argu jirtanii misa. Hattuu sanuuyyuu ka nyaara haadatetu jira. Eessa akka jarri walitti leenjisanii gadi baasan hin beeku. Hattuu nyaara haadate. Wanna kana TikTok banateeti gubbaarra peropeet ebalu jedhee akkaawuntii kanarratti namni kadhannaa barbaadan akkaawuntii kanarratti waa ergaate kadhannaa isinii godhaa jedha. Professional hattuu. Tamaam. Kun amma hattuu professional asii galtee bakka beekamaa jechuudha. Ummata kana ammoo isin akka yookaan akka nama akiraaf wanna ilaa of eeggachuu isin barbaachisa. Tamaam. Kun isin eeggachuu isin barbaachisa. Bar raajii ebalu jedhee jalatti ammoo akkaawuntii kaa'ee kadhannaa namni barbaadan akkaawuntii kanarratti waa galchaate kadhannaa isinii goonaa jedhaan. Akka abdoo sanfaa argitanii abdoon illee kun jalatti barreessee garuu kan ijoollee kadhachuuf jirti birii takka galchuuf jira. Beegzaabeer matsaafeen asaatti mullin jedha. Isin galtee bazii akkaawunt matsaafeen asaatti mullin. Isin galtee bakka hattuu wannaadha isin galtee internaashinaal kunniin amma kunniin akka beeksifate nyaara haadate ija gaalaa liqimsee jedhan san si galtee ija gaalaa liqimsee as ba'e kunniin. Isa kana jidduutti ammoo lafaa kaatanii hin nyaataminaa. Qarshii keessan isinitti dhufee nam tokko yaa habiibti yaa minitti yaa lubbitti yaa maali dha'u siin jedhe lafumaa kaatee birrii irra akkate jettee birrii takkan kenniin gowwaa. Yoo sadaqachuu barbaadde dhugaadha rabbiin keenya nu haa mijjeessu xiqqoo siidhaa nutillee biizii taaneeti malee karaa gara shaadaatti yoo rabbi jedhe inshaalla ni mijjeessina fuulduratti rabbiin nu haa mijjeessu nutilleen biizii taane sababa saniif jecha wanna taane malee yoo rabbi jedhe inshaallahu ta'ala karaa gara shaadaatiin waan isa barbaachisu namoota tokko waan isa barbaachisu jechuun waan dirqama akka hin duune isa godhu abbaa qabeenya isa godhu miti waan akka hin duune isa godhu ammoo waan tokko hojjechuu dandeenya saniin alatti ammoo calliseetuma bakka argitetti waa dubbachaa waa arrabsaan deeme nama islaamatti dhufe rakkisanii akkana godhanii arrabsanii gariin kataa'itiin waa wanna jedhu jira numatu shaadaa qabsiisa numatu wanna jedhe immoo lafaa kaatee mee haadhiif nume tana duuba mee kan biraadha ammoo kan jechuu barbaade saatiin illeen fudhadhe baay'ee fudhadhe dhaamsa isaaf dabarsuu barbaadu warra islaamummaatti warra achi deemne as deemne jedhu kana jechuudha takka asii tana warra kanaaf darsoo malsiidhaaf wanna hin jedhuuni yaa darsoo malsii aadaan keenya akkuma duriitti jirti. Nuti mistirri keessan nu bira jiru xabbaqamaa yataxabbaqee no. Yoo ati adabattee amantii kiristaanummaa ammatti deebite kanaayyuu callis. Anamma fikirii inni qabu agarsiisuuf hin deema dhiisaa kan isaan agarsiisna amma. Fikirii faranjii faana hojjete agarsiisa dheeni fitaasin. Abbo isin dhoowwuu barbaadeeti dura. Wanni an jechuu barbaade aadaan keenya duriidhaa beektanii nama garana utaalu takka asii takka achi utaalu kana nuti mistira isaadhaan baafnu baay'ee. Yoo inni islaamummaa irratti waa dubbachuu jalqabe malee. Tamaam. Islaamummaa irratti yoo inni waa xiqqoo xixxiitu jalqabe ammoo gaafa san nuti mistira isaadha gadi baafna waan duraan nu bira jiru irraa kaasne jechuudha. Yoo Ustaaz Farhaantu hin baasa jechuuf jira malee osoo guyyaa biraatiif hambifannee irra gaariidha. Hin beeku. Waa dubbisuuti. Isin jennaan nan dhiisa. Sana keessaa qallaalima wayii namatti agarsiisuuf ture bakka dhiise jennaan nan dhiisa. Qopheeffadheen taara Ingilizisaa lama. Waan tokkicha qofa baasaatii guddaallee miti. Laakiin ammoo taane ammoo yeroo biraatti hambifanna. Osoo hafee irra gaariidha. Yeroo biraatti amma arrabsu jira. Waan faranjii faana haasee qofa agarsiifnee kaabashaa moon keenya የፈረንጅ ፍቅር እናሳይና ከጃርቲ nama ate moon keewwannaa gaafa inni didee wanti kan jaartii namaa ammoo gadi baafna. Ayya ka faranjii sammulli isaamee akka hundattu. Amma walumaa galatti as yoo ilaaltan footoon kun dubara muslimaa meeqa bira jira mee jalqabatti dura isin gaafadha. Footoon kun meebii dubara muslimaa meeqa bira jira har'a. Dhufee keessaan isinitti ergee akkasitti isin ammaallalaa ture jechuudha. Faranjii faana waan hin naase amma tokkoon karaana. Ni jalqabaa kaawaa walii barreessanii footoo kana ergee fi galgala isheen sallamtee ganama jalqabee mucaan jana faranjii tokko sanuu faranjiidha. Sallamtee ganama jalqabee okkee footoo erginaafin okkee jettee inni sitti kolfee ICU ansin arge jettee ni ishee ol dabarraa.
Ammas footoo kan biraa argee fi meeqaan keessattuu qaba yoonaa bashaanas keessaati. Ijoolleen keenya soona meeqatu qaba? Tole achii maal jedhee please give me your photo jedheen footoo kee naa ergi meedhee kadhachuu jammare faranjitti amma kadhaa dhagaa footoo kee naa ergi jennaan nootti jettetteen hin jarjarte amma miti jetteen. Galgala dabarte amma footoo ergettaati dhimma kee ergite hin jarjarte jetteen asitti nootti jettetteen amma miti jetteen. Tole achii hoo isheenis hin gaafatte gaama faranjii miti. Have a boyfriend in another country? Biyya biraa keessatti friendii qabdaa jettee gaafattee ni jennaan. Are you sure jedheen immoo waan hin gallee fi waan isheen jette inni jaalallee qabdaa dheeretu jettee gaafatte isheen immoo are you sure jedheen jennaan. Yes, from now on I want to be boyfriend. Be boyfriend. Lakki bayoo dhiisi jaalasii taatteen. Ani biyya biraarraan jaalallee qabaannaan lakkii ergiteenyaa naan eeni jettee bakka anatu sii ta'a dhiisa abbaa manaa kee dheenela. Faranjiidhaam. Tole achi kana ergeef isheen we need to talk dubbachuu qabna jetteen isheenis. So I should just hurt my boyfriend to be with you. I will talk, okay? Akkas taanaan abbaa manaa koo gaalaphee isaa cabsuu ta'a garuu hin haasofna minaamin jetteeni okay jedheeni. If you love it very much jedheeni yoo baay'ee jaallattaan taate don't leave it if you don't know love it. Hin dhiisini yoon jaallattu ta'e immoo I'm so lucky to smile you jedhe. Smile you jechuun maal akka ta'u hin beeku. Smile jechuun ani kolfuuttan beekatu. Smile you jechuun sitti kolfuu jechuudhaan egaa dingata dogongoree ta'a Ingiliffaa rakkoo miti Itoophiyaa Ingilish no jennee dabarraa gammachuun qaba jechuu isaati. Translate godhee jira fakkaasa wasaniif jechuudha. Gammachuun qaba jechuu isaati. Translate godhee haasaa ta'e inni akkas taa'e googilicha rabbi fuudhe. So you are very good woman when I look at you. Yeroon si ilaalu baay'ee bareeddan tala bareedduudha jedhee. Tole jennaan achi moo ishee kana ergeef isheen kun maal jaalala ta'ee hin beeku jarra kakkaamte tokko libbi qirtsiin kun achi hi what was fast jetteen maa mindin no ndi chokkol kaanti jetteen maaltu si sarde jetteen ilaali what was fast maal akkas jarjaruun jetteen hin jarjariin inni immoo sim jedhe yes habiibteedha sim jedhee waa isheen jette hin beeku yes habiibti kam Itoophiyaa jedheen come to Ethiopia. Sabi come to Dubai. You don't come to Ethiopia tijir. Okay, I will talk you. Sini nasa achusate. I will take you. Okay, I will take you. Sim fudda jedheni. Akata walun gobra gof kane rate question hausa. In the evening, galgalatti when we opened it cam yaw TikTok yeron bena koto chura koto sinda waleteni. I call you in the evening. Sinda wala galgalenanin. Okay, jetteni sheni. We can't just talk. Text. I'm good with just text too. Ani simbaresa oli baresa na. Okay, my baby jedhen. Ya faranji janjana ta'uu isaati gaa okay my baby jaartii amma nageessuun baby koo jedhaan hayya ari'uun meree jetteen isheenis amma bakka amma fuuteettaa jetteeni gaafatteen ennaan no I am single no I am warra kutaa lama akkas ta'e no I am single that is nice to say jetteen akkas jechuun kee bareedaadha how are you kissing me already akkamitti na dhungatta minaamin jetteeni akkamitti jennaan you are very good ati gaariidha. If he learns hard, bring many people to Islam. Namota ba Islamati fidedeni ga giddutti wanti safi. I like it so much for kissing you den. Sisinunga chuba injalla dele agartani. Kissing you era chigi timitti godela kana maana beeka dhunga wayna fakkaatan beekwani. Ishee kana kisti jalatti immoo baay'ee dhugoon jaalladhadhe wannaa jedha jechuudha. Asitti isin haadha burra dabarsu kan biraa mistira baay'ee jira sana nagarsiisu yoonni waan biraatti jedhe malee. Haafoo sirratti kanaafuu dhungoo akkatitti jana faranjii akkamitti akka haasa'ani baay'ee nu bira jira kanaadha namaafaa fudhateetu jira kun haafoo asumatti mistira isa guddaan baasu amma maaliif jennaani hin ta'u jechuudha saganaa godarraa isaan hin baasu ammallee kan intalaa bashaa keenya wajjiniin tokko haasee mucaan biyyaa boo abbaan manaa ishii isheenis kan rabbi qalbii isin haa kennu ijoollee dubara keenyaa wallahi rabbi qalbii isin haa kennu abbaa manaa keessan dhamee laffee achas isin ergata sina suuftanii isa biyyaa boosistu intala keessan biratti dhiistanii ijoollee keessan biratti dhiistanii intala qabda ijoollee qabda abbaa manaa durii bira maal godhette duriyyee faana utaaltaasiiti sasi faana rakkatee rakkina si waliin ba'e abbaa manaa rakkina si wajjiniin ba'e dhiiste kan dhufee goodaa keessa uffata dhidhiqatee keessi isaa duwwaa maal sii godhe ka rabbiin sodaataa ilmoo kee taa'ee sii guddisee biyya ormaa sii ergate qabattee wannaan jettu amma irdii kee eeguufi kana kan hin gadhiisne obboleettiin keessaan na dubbise kana dura si gaafadhale irdii kee eeguufi yoolleen fiduu barbaade inni afaan isaan qabatu taanaan irraa kuteetaniin jechuudha maqaa kee wanna dheedheen agarsiisuu hin danda'a waa'ee isaa garuu
of eeggadhaa ijoollee muslimaa. Of eeggadhaa. Rabbi keessanii sodaadhaa. Duriyyee jalan fiigiina. Maal jettan? Abdii as deebii jedhaani. Ayyee itti fufaati abdiin keessa lixee. Waa tokko keessaan maal jettee naa barreessiti? Faranjina ta'a gurra mana wayii naa barreessaara. Faranjina tamma argisiisaa jirtu giiftarii isaati. Giiftarii gadi ta'e amma namni naa barreessa. Hin sobne jechuudha agartee namni keessaa dhufee naa barreessaa jira. Dikkaa giiftarii fa'aa walii manaafni kennitiif natti fakkaata miskiina. Kanumaaf jana yaa'u biyya qayyarachuuf ta'uu danda'a Dubaayis hin taaneef. Kan immoo garuu Itoophiyaa keessa taa'etu janjanaa kan inni jammada. Amin Itoophiyaa kootti Itoophiyaatti jedhee walumaa galachuu hirriba dhabdanii teessanii laayivii irra harka keessan gubatee teessanii miiseejii isin tsaaftan wanti isin poostii gootan ustaaz awwal arrabsuun abaaruun farhaanin abaaruun xiqqeessuun wanta mee nuti qayyaramne malsii immoo isinitti kennine wallaahi isas isinis walumatti tuffannee dhiifne nuti. Tuffii maaliif jennaani nama deebii isinitti kennuu miti nuun isin gad deebine deebii isinitti hin kenninu. Isinu xiqqaattanii safaanaa softan nuti immoo isin faana gad xiqqaanee deebii isinitti kennina. Kanaaf obboleettii kiyya gaafa nuti waa dhiisne kennituudhaati baga kennite kun har'a yoo nama meeqa harka keessan irraa ciraa jiru la. Siinis my baby jechaa ture yoon akkuma jeessan my baby jechaa ture. Har'a Awwinaa jedhaa dinqata baanii na baate. Yoon har'a meeqan keessatti harka keessa akkatti nyaataa dhaqubaa keessan birrii keessan baafatanii ay dubbatu dadhabaa jirtu malee. Sinii galee kanaafuuti obboleewwan kiyya obboleettiiwwan kiyya tara gaaggaa dafqa keessan hojjettanii fiddu barhattanii miti kan fiddan. Mana Arabaa keessatti akkatti hojjetamu hin beekna bar biyya Arabaa keessa jirra. Kaawwadhaa qabadhaa birrii keessan. Rabbirraan taane namarraan taane kosi waa lama kasartanii yookiin rabbeettanii hin kennineef. Rabbeecha chammaa silaa meeqan rakkataa jira meeqaa kennitu ture. Yookaan rabbeecha kennitanii rabbitti namne yookiin isaa kennitanii sumattuu immoo namne waa meeqa keessaa wanneettaniin. Please birrii keessan qabadhaa namni bor garagalee isin laalu tokko hin jiru. Ajiri mindaa rabbirraa barbaadamu rabbiif jecha godha isinii jechuudha barbaada. Hangama kiyyaattu borreera ustaaz awwal baarakallahu fiikum. Rabbi barakaa isin haa godhu. Kanuma wanni isiniin jechuu barbaannu. Gara lallabaatti deebina amma. Gara lallabaatti deebina. Walii galatti mee waan isin dhibe waan tokko tokko akkanumatti qilleensa wajjin olii gadi nu taalinaati kootta nu gaafadhaan. Beekamee xiqqoo isiidha nullee nu quba qabaadha jechuudhaaf. Fiigdanii eessa yuun geessan akka eessan geenye hin beeka. Wallaahi ani guyyaa tokko shakkeen beeku gurbaan kun akka kaafira ta'e. Akkanumatti jechuudha shakkeen beeku ani gurbaan kiristaana akkuma isin jedhu argiteemi jarri illee irratti naqqaanii jedhe. Irratti naqqaanee jira bareechine irratti naqqeen akka ijoolleen baante sani. Naqqeen. Sa'aatii 24 naqqaadha nuti. Hirrafnu. Akkanatu naqqaanee teenya gowwaan hin seenaa jechuudhaafi. Suutaan deema warri reefu islaamatti dhufta warri harakaa tokkochuu barbaadan illee fuudhillee jechuudhaafi. Ayyee Rabbiin khayri haa godhu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Beetiin maal gochaa dhufte gaaffii qaba jetti. Ustaaz gaaffiin qaba itti beetiin maal gochaa dhufte mucaan kun. Hin fayyine isheen ammallee. Hafuurri keessaan baane. Maqaa isaatiin. Akkam jirtu nagaa keessanii. Maal fayyite dabaltee dhibamtee Yuusuf Farhaan. Dhugaa jettaniiru. Inuma dhibamtee inuma lafa keessee baramma adventistii taama amma qalbiin isii takka adventistii takka beentee takka joova witnesii takka maali akkasumatti. Bayyesaw sim ምን ሆና ነው? Bayyesaw simin jedhela bayyesu simin jenne bayyesaw sim. Maqaa namootatiin jechuudha bayyesaw sim jechuun. Adventistii daadhi hoji cirraasha deemte gad deebite. Nagaa keessanii. Nagaa keetti jirta. Alhamdulillah. Jira isinuma amantii koo naa himaa jira kaanoon himanne. Innaa kanan jedhu fakkeenyaaf ustaaz ammaa
garuu miitiin irratti hin qabina waan badaan dubbadhuan. Na gaafa namni gara islaamummaa dhufu raajii beekamaa raajii guddaatu dhufee paasterii beekamaa jettanii kiingi minaamin jettanii kan intini ol kakaasu isinidha isinii galee gaafa isaan as deebi'an immoo isinumatu dachitti dabalaa. Maaliif kun amma fakkeenyaaf cheertiin raajii dhadhee hin muddanne nama takka. Maaliif raajiidha paasterii dhadhee kan cheertii muudu nama macaafa qulqulluu baratee hunda isaa macaafa nama fixeen paastera jedha cheertiin malee warra tiktaakii kanarraa nama takkaaf iyyuu raajummaa paasterummaan laanne waldaanii jechuudha. Innaa kun akka isaan raajii ta'anis akka isaan paasterii ta'anis isinumarraa dhageenya waan hundumayyuu. Innaa maaliif akka kana ta'a? Wanna kanarraallee utuu of qusattanii gaariidhaa jedhaan akka kotti. Hayya, beektu ustaaz ishee kana natti dhiisa. Ustaaz Faraan wajjin waliin galu anis ustaaz. Talaa walii galuu miti deebisii kennuu malee walii galuu miti. Deebisii haa kennu, raggatees haa kennu qoy. Takka duuriyyee akkasii anaaf ustaaza walii raajiidha jedhuun nu ogeesse beektaa afaan keenyaan duuriyyee akkasiitiin tokko jira jennaan fidin agarsiisi mucaa kanaan duuriyyee akkasiitiin jenneen beeknu nuti tokko jedhe. Lammaffaa warra kaaniin immoo yoo jenne immoo isa isinitti waamtaniin isiniif waamna isintu sila mataarra kaawwate maal goonare maqaa isaatiin waamna nama maqaa qabu maqaa qoy nama ofii maqaa baafatee dhufe maqaa inni waa of waameen of waamna garuu duuriyyee akkasii immoo takkaa jenneen isin beeknu nuti. Akkas jedhamta akkas ofiin jettaa obbo gudda jennaan gaafanni dhufu obbo gudda akkas jettanii of waamtodhanii akkam isinii jennee ni gaafannaa nuti oguma raajii turte moo oguma maal turte moo jennee gaafanna malee nuti raajii miti nuuf qubee raayyuu miti hin jennuunis gaafa dhufe immoo maaliif gammadde harka rukuttu abidda jalaa beekaa nuti waan boriin beeknu nuti musliimoonni rabbitu beeka garuu gaafa inni muslima ta'u weelkaam baga nagayaan dhufte si galee. Atu yoo har'a dhufte welcome jennee si taqabballa maaliif jennaani islaamummaan qoy nan xumura amma ati dubbattee fixutti nuun dubbanne irraan dubbanne barsa dhaggeeffanne qoy karaan kaafne qoy cal jedhati qoy na gaafatte miti nan xumuradha akkuma cal jedhe si dhaggeeffadhe amma xumurattutti atis na dhaggeeffadhu gaaffii gaafatte waan ta'eef islaamummaan ibtisaamummaa yookiin kokkolfanii fagagtaadhaan nama qeebaluu jaallatu islaamummaan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam waan nuun jedhani nama kamittuu fagagtaan yookiin ibtisaamni seeqannaan sadaqaadha nuuf seeqannee nama taqabballa si galee atu yoo dhufte jechuudha seeqannee wanni nuun gammannuuf ammoo abidda jalaa baraarame garbummaa nama gabbaruurraa rabbi gabbaruutti dhufe waan ta'eef gammanneef lubbuu isaa kanaaf iraftee argachuu isaatiif kanaafuu nuti takkaas raajii jennee hin waamnes hin jennuunis hin waamnuus dhufe taaffasaa yoo ture raajii taaffasaa fi xaggaa yoo ture nu bira dhufeetti yookaan xaggaa masanaan ta'a yookaan immoo maqaasaa bareedaadhaan waamnaan allaqa. Achumatti inni isin biratti ture. Isin tutti waa barsiisaa kolee kan isin waamus amma mucaa asirratti namoonni maqaasaa waan ta'edhani waaman sanaan namaanis hin jedhu barsiisa jettanii jala deemtu atillee likkii isaatti himteetta situ irratti naqqee ganaa dafee aandeenyaa kan naqqee isiin hin argeen doomsa. Qoyi. Ati mucaa sana raabsitee biraa deemte namoonni barsiisa jedhanii waamu. Gaafa inni dhuftuu dhufe amma barsiisa jedhanii si waamu odeen yoon gaaffii gaafadhe rakkoo hin qabu. Garuu nu bira gaafa dhufe barsiisaa miti ganaa barataadha jechuudha. Gaafa deeme hoo yalla karaa kee qabadhutii deeme silumaayyuu ati akka ati gadi hin dhaabanne si beeknaa jennaan. Dhugaadha namoonni gad dhaabatan kunoo baay'ee barataa jiru. Waggaa tokko lama warri keessa turan jiru islaamummaa keessa. Dheengadda dhufeen nama salaatan salaanne nama barumsan baramne. Nutu ganaa irratti beekne gaafa inni shaadaa jedhu irraatii bare shaadaa qabatee gaafa manatti gale si galee kanarraa barre takka akkasiiti. Ustaazilaa amma na dhaggeeffadhaa gaashii amma maa gammadduun jennaan dhugumaanis namni takka ta'uu islaamummaa keessaa gara kiristaanaa dhufee baay'ee man gammada maaliifi wanna karaa sirriidha jedhee tokko gaafa namni dhufu garuu ammatu ani shaadaa qabadhee beetiin ofii dhaafidhamini kan amanu innaa malee. Namni tokko kiinginaan jedhee maalnaan jedhee fi ani amantii. Nunaaraan jiru koo gammachuu keenya ibsataa jirra ammas barbaga nurraa deemee munaafiqa nu keessa taa'ee dhokaturra munaafiqa akkatti adda bahe nu wayyaa manaafiqa beektaa afaan amaarifaatti isin peenxan hin beektan manaafiqa. Munaafiqa si keessa taa'ee si miidhurraa kan si keessaa deemee si gammachisa maaliif jennaan nifqinnaan si keessa taa'ee si miiti si galee fakkeenyaaf namni si fakkaatee si wajjin jiraatu beeti addunyaan si wajjin si fakkaatee jiraatu
Simiidha. Gwaadinyaatti xalaata kuteetti adda baafatte si wayya si galee. Amma inni nurraa adda bahee beeknee jennaan gammachuu ibsataa jirra. Sila uummata keenya muslimaatu asiif achi rukutame tokko lakki innoo muslimaa innoo gaariidha innoo maaloodha jedhee miidhamaa jira ture. Nuti immoo warri irratti barre immoo arrabsamaa jirra turre. Har'a inni deemuun isaa nu gammachiisee duruu nuti irratti barree jirra. Baga deeme baga adda baafannee jennee gammachuu isaarraa irra taa'u jira. Ilaa amma jechuudha amma guyyaa takka anatu komentii barreesse hamoo jiratti. Sawaa'ee komentii sawaa'ee keenyaa se waa'ee koopii waa'ee isaa waliin haase. No waanuma ta'eeffan isinitti wakkallee malee saati gaafa komentii jala teessee mana ekelee mana ebeleetti ekeluutti barreessite son taane naaf awwalirraa waan argite qofa gaafate. Waanuma jiruun isinitti gaafachuufidha malee ilaa amma achi minaaminedhanii dubbatan achi maalni beektu amma namni tokko mataasaafidha kan amanu. Malee nama ani ustaazaafis mini paasteriifis mini kana naman waan ta'eef oliin kaasiina gadi hin buusinaa nama gara amantaa keessanillee dhufu. Tuni waan dhugaati tani jecha dhugaati kuni ol baasullee gadi buusullee barbaachisu dhugaadha. Garuu amma nurra takkaa'ani Facebook irratti haa ta'u YouTube wanna TikTok irratti haa ta'uti. Ijoollee durriyaa akka raadhiisiiti takka kan mataa ol qabatee deemu jaarsaa irriitinu takka paasterii raajii jenneen beeku. Walaasa akka dhufe xiyoonni saggaa'ee paasterii saggaa'ee jedhee. Zargeera guyyaa takka gaafa siisaayii dhufe raajii beekamaa jettanii poostiin gooneesin. Maal siisaayii faarfataa jedhi kaa faarfataa jedhi malee raajiidhaa miti. Tokko si jammisiisaa duriyyee kana isa walitti fidda. Siisaayii kana walitti fidda sa siisaayii bar faarfataa Oromoo qabdu keessa peenteen Oromoo qabdu keessa tokko faarfataa guddaadha bar siisaayii. Siisaayii reebdanii deebistan malee ofiisaa yoom deebisisaa reebamee fuulli bobbokokee qoy. Sisaayii koo fuulli bobbokokee booskiidhaan reebamee ji'a lama meeqa mana keetti taaggatee kan daganaa cuuphamee ምንድነው የረፍት ጊዜ ነው ማሎ ጀዱ ፖሊ መንግስቲና ማከኑ ኮማንድ ፖስቲና እንትን ይገዲሱ ማዳ ጀሰዲ ምናምን ከነምኒ ማናምባን አከስ ጎተኒ ሙጫጻት ጎተኒ ሰምቦቴ ወንደ ማለ ገላፈተ ጀሪበ ገላፈተ ይገዲልተ ማለ ቶኮሚቲ ጀርኩ ፋርፈታ ራጂ ተው እንደንደው ራጂን ፋርፈታ ተው እንደንደው ወንስ ነደባፈቹ ቀብደኒ nama kamiif waldaan kiristaanaa tiktaakii kanarra warra sifatti fiigee nama rabsusi warra amantii namaa qeequsi waldaanis hin erganne paasterummaallee kan kenneef hin jiru wanni isin eegalu. Paasteriin asirra jirtu waraqata ragaa fudhattee waldaarraa kan paasterummaa qabdu tokko asirraa fidin agarsiis hin jirtu. Hin jiru. Inna zeeroodha masirra hin jiru eserti paasteriin asirraati baatee warra hattuu tuubee nuti paasteriidha jettee naannumne nutis akka eegga jaraan paasterii jettee biyya gowwomsaa jiraatte kootu jenneeti islaamaa gaafa isheen fudhatte kunoo paasterii sin jettanii jala fiigaa jirte islaamaa fudhate ennaani malee nuti ko paasteriidha jennuuni. Kanaafuu raabsa. Siisaayii kana walitti fiddeessa siisaayii dhugaa dubbachuudhaaf warra amma beente asirraa wanna beentetu galaafatee akkasitti kootu waa mana siibinna jettee eegasanii. Inni bari ummin ka'ettee ni bari sini galtee akka sheexaan gabbara uummataa jesse. Innaa kanuma jechuufidha galatooma namni anuutiyyuu amma. Falammaa gabara qaala inni bari ummin ka'eereeri. Bar sadarkaa tiiktokaatti namni akka siisaayii muslimootaaf hoo dhaabbatee karaakara hin jiru. Difratiidhaan illee. Kottu macaafa kiyya irratti dhaabbatee siin karaakara jedhee warra Amaariffaa wajjin. Warra Oromiffaa wajjin hunda wajjin bar madarakii irratti ba'e takka kiristaanii akkasitti macaafa ofirra karaakkaru hin jiru akka siisaa akka siisaa dhugaa dubbachuudhaaf akka siisaayitti namni tokkochisaa kiristaanii tokkome ka'ani nafsee qaba jedhu ka'ani beekaadha jedhu tokkochisaa macaafa ofirratti hirkatee ani macaafa kiyya irratti hirkadhee amantii kiyya gad dhaaba jedhee kadeemu hin jiru. Dadhabne kadhannee waggaa meeqa kadhannee dadhabne koottaati macaafa keessan irra maranna jennaan hin didan quraana malee jedhan xayyib lamaan irraa gaafa jennuun illee baqata hedduun isaaniidha. Asa kana ati siisaayif kana duriyya kana walitti fiddaasa siisaa inni galaafattanii bara kafari jettanii ergasanii kafarsiiftanii bira baqattanii. Eenyuun jennaan fakkeenya isin fudhadhee maalumaaf iyyuu isin akkasin isiniin jedha amma ani yoo namanii yoon gara keessan dhufee ofii koodhaa fedheenii amantii tokko fudhadha malee na ustaaza walii fedheemini kanaaf iyyuu nuuf jecha dhufe jenneere nuti eenyutu nuuf jecha dhufe siin jennee beekna nuti namni nu jedhee dhufee beeku jira. Kanaaf waliin fufuudhinaa jechuu kodha gaafa isaanii. Takka nama fuuleen beeknuutiin gammannaafi malee ati too dhufte amma alaaraa asisiin gammada bakka natti tolta obboleetti kiyya abidda jalaati ilma namaaf sagaduu ilma namaa gabbaruudha rabbi gabbarutti dhufte la mataarran si kaawwadha maaliif jennaani ilma namaa jalaa gabbaruu baate garuu mataarran si kaawwadha jechuun si jala deemee bakkaatti seentee bakkaatti baatetti si baadha osoo hin taane gammachuu guyyaa sana si qeebala bakka sirna islaamummaa naamusa islaamummaa si barsiisa gaafa jalqabaa.
deebi'uudhaaf ammallee of eeggadhaa isiniin jedha. Ustaazaa Margaaffii narraa qabdu. Abbaan fedhe adeemu situ dhufa gaafa inni kaan deebi'e abshir. Taraa kee eeggataa harta dhufu. Mee amma miliyoon siinii jalqabee jira. Chaalenjii haaraa jalqabee jira miliyoon ganaba kanarraa. Eeggadhaa 300 isinii waan deebifna amma inshaallah. Tamaam? Singarqarra isinii ergina warra xawalwaallee ammallee isinii erginaaf dha. Awwaalwaallee maali? Walwaallee ta'uu isaanii bartee ni dhiyeetu. Bakka atu baga nuu raggaasiste walwaallee ta'uu isaanii. Maatan fa'a. Warri dhuftee deebi'ee hartu kuni darsoo malsiin attaqmanam isiniin isin fayyaddu. Amma dhuftee kunoo sila nama sila ani kan hin jedhuan dippiloomaa akkamittiin amantii isaarraati tiyooloojiituun baratiin namni dhufee asirratti afaan bana. Tiyooloojiin kan hin qaban. Namni isintu jedhaan kaanoon hin jenneen. Isintu jedhaan mucaan asirratti eessanii barsiisa jettanii nama 1,000 hordoftanii tiyooloojii miti qubeettii qabama waldaa keessaa baasin agarsiisi. Eenyudha mucaan? Macaafa qulqulluu natu barsiise. Idduma isin deemtanii ati likki isaatti himtee baatisan. Natu macaafa qulqulluu barsiise. Qubeettii yoonni waldaarraa fudhateera taate allammataa sirra beetaniin hin barsiisan. Qubeettii waldaarraa kennamee fira taanaan. Firmaa waldaa chaappaa waldaarra jiraannaan amma jechuun kan durii amma itti hojjetamee kan 4G video sondaan amma qabataanaan lammataan asirraan barsiisu. Zeeroodha. Natu kakuu moofaaf haaraa adda baaseetti meem. Yohaannis Maxmiqoo fi Yohaannis isa kan Yesuus Kiristoos barattaa natu adda baaseetti meem. Nama ani kan barsiisee tara barsiisaa jettanii jala fiigdanii deemtu. Lammaa qishtaatan jedhee amaarri. Wanni barsiisaa jedhaniin takkattiin isiidhaan waldaa irra tawaa qabdu hin jirtu bar. Takkasiidha. Luuqaas nama abdoon bari nama Luuqaas Yesuusii wajjin jiraate jedhee gaaf duraa gan yaadattanii mana Mubaarak Musamman. Indezii tawarrade soo barsiisaa ittiin bar waan takka nama Luuqaas Yesuusii wajjin jiraate namaan jedhu wallahi akkas nuun jedhe. Ani achirraa irraa bahee tuufeetiin biraate. Nama akkana nama barsiisaa ittiin jedhe. Abdoo jechuun amma seengadda kan inni tawarrade maalinni afaan Arufaa keessatti he in the she waan jedhamutu jira. Mu'annasna muzakkar waan jedhamutu jira. He jechuun dhiiraaf noo dubaraaf fayyadama jennaan dubaraaf jedhee uu jedhe. He jechuun si abboo dhiiraaf fayyadama kan jedhamu dubaraaf jedhe barsiisaan itti qoy sitti nima. Paastor Abdoo jechuun meeqa tawarrade gizee 3-4 tawarrade macaafarraa yeroo 3 quraanarraati. Muzakkariif mu'annasiin adda baasi jennaan wallaalee kan akkoo ijoollee nama reef nahwii jalqabduutu ijoollee xiqqoo beeka kan. Dhiiraaf dubara shii ende hii adda baasu wallaala namni amma abuudiin koo manta maaritti shii jechuun eenyuuf jennaan dubaraafis hin jedha. Hii jechuun eenyuuf jennaan dhiiraafis hin jedha. Abdoon dhufee hii jechuun eenyuuf jennaan dubaraaf jedhe. Nama likkii bare fakkeenya Ingiliffa keessatti hii fi shii nama addaan hin beekne jechuudha. Gabaabin beekne gabaabin beekne. Kun ammoo waan barane jechuudha. Nama karaatti barsiisaa itti jala deemte waan ajaa'ibaati isin waan gootan isin yoo wannaa qabaattanii mee namoota waa baratan namoota bakka amantii keessan keessatti waa baratan osoo teoloojii akka baratan osoo fiddanii irra gaariidha. Hayyee haa ta'u mee akka hundatu gaafii takka irraa qaba osoo Farhaan gaafii san deebisettee dhuftee jirti. Hayyee. No gaafii isa gaafii deebisettee jechuun yaadumas like ganaan gaafanne yan osoo. Maaliif hin gaafatiin maal waadaa walirraa hin qabnu boo? Amma akka intini jedhani kaasaa Paawulosidha jedhaniiru waan ta'eef kan hin beeku barsiisota wajjinaas haa. Dhufaatii Yesuus keessaa deebiin kee. Alakki waadaa nagalchiifteerti beektanii Ibroota macaafa Ibrootaa jedhamu abbaa isaadhaa naa fidii jedheen. Paawulos jedhanii jedhe eessatti Paawulos jedha ragaan maalidha jennaani naan jedhanii jette. Naan jedhanii qofti hin ga'uti ragaa naa kenna jedhii fidii jedheen. Yoo ragaa sii fidee amantiin kiristaana sirriidha jettaa jennaan sirriidha siin jedhaa jedheen. Yoo abbaa Ibrootaa san fidde. Amma kunoo amma immoo bakka naaf hin galle jechuu jirti waan maal jechuudha isaa akkana jechuun. Lakki dhugaa naaf hin galle mini ani nan beeka garuu sirragaa Paawulosuma anadha jechuusaa fudhattu kanaafinidha malee an akka Paawulos barreesse. Paawulos barreessuu ragaan maali? Mindinno ragaa? Innana jechuus hin gaafanne ustaas Paawulosumti barreessuun ragaa maali siin jedhani malee. Ragaan maali? Kanuma malee inni ani barreessaa jechuu baatu. Ragaan maali Paawulos barreessuu Ibroota? Fakkeenyaaf jechoonni achi keessatti dubbatamanii wannoota Paawulos bakka biraatti barreesse wajjin wal fakkaata. Maal fa'aa wal fakkaata rabbii kan keessi sodaadhu. Ibrootaa fi ergaaleen Paawulos eessaa wal fakkaata? Garamii wal fakkaatan? Isa immoo quraana keessa macaafa keessa ergaa wal fakkaatu jira. Kanaafuu quraana kan rabbirraa dhufettee amantaa akka macaafa kee kan waaqayyoo jettu.
Ergaa macaafa keessa jiruuf quraana keessa jiru tokko tokko wal fakkaata. Waan tokko tokko wal fakkaatuu fi akkuma macaafni kee waaqa biraati jettee dubbattu quraanis waaqa biraa jettee amantaalee sammuu akkasumatti ta'innaadhaan ragaa malee. Maarree kaa jechoota tokko tokko immoo macaafarraa fudhattaniitu gisee barreessitanoo. Paawulos achi ga'ee maa dagate innaa Xiimootosii fi Qorontositti erguwaanii Paawulos ergaa kana isinii ergeera jedhee dubbata. Gaaf sana maaliif dagate inni? No, dagachuutu hin taane akka waaqayyoon itti mul'isetti barreessa malee ofuma isaa keessaa fuudhee barreessatu hin taane wanna waaqayyootti dubbata. Gowwummaa gootii barreessatu hedhuumoo itti hubaas taas. Gaafii Akkin jedhe ani Ibroota irratti mee wanni wal fakkaatu maali mee? Waanuma wal fakkaatu sanuu natti agarsiisa. Ibrootaa fi ergaalee Phaawulos biraadhaa maali wal fakkaatan? Phaawulos takkaa waan lubummaa Yesuus dubbatee beekaa takkaa kitaaba isaa keessatti. Ergaalee isaa keessatti. Amma maaliif macaafa seentan isin waan warra deebi'aas haa turre. Amma khalaas dhabdee jechuun akkanumatti tilmaaman deemtaa isaa tilmaama maanii nutti deemte kaa. Hayyee qanii biraas ni fidaa galatumaa nagaan turaa. Okay, ka biraas arraa kana ayyee gaafii biraa sii dabala gaafii biraa fudhattee deemta. Okay, tamam. Macaafota kana eenyufaatu barreessee jira? Macaafota kam? Macaafota keessan kana nama baay'ee barreesse moo nama tokko barreesse? Namoota 40 waliin barreessedha kan gaafa baranne akkas. 40 san beektaati? Maal jettanii? Namoota 40 san beektaa siin jedhe. Jechuun kan amma Phaawulos fayidhaa Yohaannis fayidhaa beeka kama. Mee na lakkaa'ime tokko tokko na lakkaa'ime ilaala. Ganaamoo qanii biraan lakkaa'e hunduma isaanii fida bakka. Wanni hunduu qanii biraati kaa qaniin biraa kami dheengadda qaxaroo si qabee siin deemne tole akkin siin jedhe tole mee bakka takka gaafii tanallee bira kutte ayye. Macaafa Iyyaasuudha jechuudha. Macaafa Iyyaasuu eenyutu barreesse isin biratti? Ani hin baranne isa kana. Seera keessa deebi'ee eenyu barate? Eenyu barreesse? Musee barreesse. Seera keessa deebi'ee Kan moo? Iyyaasuu? No, kan Iyyaasuu Museetu barreesse. Allahu Macaafa Akbar. Iyyaasuu. Inni mun galaafate kan tala. Maal ree? Maal ta'e? Akkam nu goggoode sa? Macaafa Iyyaasuu Musee barreesse nuun jettaa sa maal taate nagaa qabdaa? Karraa gara mataa Maali koo gaddeemama malee. dhugaasatu barreesse bara akka barannetti baranneetu hin taane maali walakkaa geeti miti kan Iyyaasuun dhufee inni Museen duunaan miti kan Iyyaasuun itti darbe. So Museen barreesse. Macaafa Iyyaasuu eenyu barreesse? Iyyaasuu Museedhuma barreesse. Museen yeroo Iyyaasuudhaan jiru bare Iyyaasuun yeroo san du'ee jira Museen. Du'ee barreessa moo namni? Osoo hin du'in dura barreesse. Isuma dura barreeffamedha malee. Isuma hin barreesse. Har'a nu galaafatte ijoolleen. Qoy takkatti ati qoy jiitu ati qoy mee nu harka galaafatte itti laayite dhokkee itti laayite. Beeti macaafa Iyyaasuu eenyu barreesse? Takkittiin Museedha itti miniire maarreessu erga du'e akkamitti barreesse achuma godhan illee Musee aan hin beeku malee. Atoo maal jettee eenyutu barreessitee itti amantaa? Museedha kaa. Atilleen tabira bitte ijoolleen har'a maal jetta waaqa ammasanii dhuftan moo har'a dubbeen akkam akkam. Museen yeroo Iyyaasuu jira moo Museen dura du'ee jira bar. Iyyaasuun bar Musee boodaani. Museen du'ee macaafa Iyyaasuu barreessa moo? Maaliifis wantoota akkasii dhugaa waaqayyoo barsiisaa tibbeessoo faajjinis kii mari'adhaan isin. Wallahi tibbeessoon hin danda'u. Tibbeessoon deebisuu hin danda'u isa kana. Asiin dura baa gaafachaa turre. Akkanumatti wal keessa achi barbare. Tibbeessoo dhiisi. Kiristaanni guutuun addunyaa irra jirus wal ga'ee deebisuu hin danda'u. Marii guutuutu jira isa faana waa'ee kana irratti mari'annee marii guutuusaa jira bara isa faana waan sa'aatii lama
Eeyyoo maal ana wajjin nama dannee jira yeroo takka. Amma isinii jechuudha Ustaaz, amma isinii bakka mudaan barbaadinaa Yesus gooftaa ta'uusaa amanaas maal gootu amma mudaa macaafa keessaa barbaadanii amma maa inni faayidaa macaafa Mudaa keessaa miti. mudaa barbaadanii? Macaafa abbaan isaa barreesse hin beekne akkamitti itti amana. Amma Maal mataa fixadhee no ramu? namni Anu amma nama abaarametti namni nama yaasuu nu rabbi. barreessanii Nama abaarametti nama nuan. Ustaaz dhiisaa kaa'amuu Yesus nuuf jedhee abaarame hin jenne isin nama abaarametti nama nu wallaahi. Isiniif jedhee abaaramaan taane. eeka Nama isinii nama jedhee abaaramu maalitti godhaani? Isa abaaru sanatti malee isa Rabbii subhaanahu wa ta'ala wanna jedhu malee isa abaarame maalitti goona nuti abaaramaan barbaannu nuti musliimoonni. Qulqulluu. dhiisanii amma Waaqayyo abaarsisan argatte qabanne malee Waaqayyo abaarsisan argatutti nama nuti. jaalalaan isin bira taa'aa jirra wanna ta'eef. Jaalalaan isinitti maal jaalala miti? Yesus nu isinee abaaramuun jaalala miti moo hin kaaddan immoo? Ustaas nuti barattoota illeedha isinirraa waan barannu qabna kanaaf dhufna malee nuti mormiidhaaf illee miti dammoo akkasillee yeroo jettan nuti ammoo ta'u waan ta'e jennee hin aartu Dhugaa Waaqayyo nu Laa maal waan macaafa keessa jiru isinitti beebar. Ani koo arraba miti kan isiniin jedhe. Yesus Kiristoos isiniif jedhee abaarame jedhu Galaatiyaa irratti baasii isin agarsiisu. jedheera Kanaafuuti isa abaarame ittiin amanuu siin jedhe maalan jedhe wanti balleesseera waan macaafni jedheni isa abaarame ittiin amanuuni. Isa abaaran qabe abaarsan qabne ittiin amana maleeyyuu jedhe kun isin aarsa. yeroo akkasitti dubbattan hedduu nama aarsa baqa. Maaliif? Maaliif? Yaa nuti jennee itti amanneerra waan ta'eefis Paawulositti aara malee farhaan maaliin godhe? Isin tuttamani naan jennaan Waaqayyo nama Ayyee jedhee bakka abaarametti nagaan abaaramaatti hin amanuani. Waaqayyo qulqulluu ta'e ittiin amana. Ustaaz, Isiniin jedhe. nuti isinii waanuma isin jaallannu mana keessan dhufna malee dhugaa Anuu isinitti hin aarre bare isin waaqa abaaramaatti amani gaafa naan jettan yoomin isinitti aareen. Isinuu mirga koo dhiibdanii Waaqayyo abaarametti amani gaafa naan jettan anuu isinitti hin dallanne isin immoo waan macaafa keessa irra jiru akkamitti dallantan. Ani bar isa nagaa isiniin haasa'u isa dhugaa isinitti hime malee akka isin aartaniif yookiin immoo akka wanna jettaniif miti miira keessa galtaniif miti. Waan macaafni jedhu silaanatu isinitti aare namni bari yoo waan hin taanetti nama waame akkam kanatti na waamtedhe isinitti aara ture. Ani garuu amala qabeessummaa koo waaqa abaaramaatti hin amanuu jedheen isinii deebise. akkasitu hin taane maaliif nu waamtanii jettanii ragaadhaan illee akkasitti haasa'uudha malee akka kanatti ofirraa namantii Sirrii miti naan jedhaati naa ibsaa san booddee sirrii miti jedhaati naa ibsaa rakkoon hin jiru. Ustaaza waliin waan baay'ee jaallannuu fi yaadaan hubannaadhaan macaafa nutti haasa'u amuruman iyyuu malee akka kanatti intinii ta'anii nutti naasa'anii nuni ani immoo kanaaf umurii koo guutuu ustaaza walii Bakka ustaaza wal faana haasaati garuu goota gara Yesuus akka Ijoo nan jedhe waan ustaaf harhan jedhanillee waan dogongoraati miti waan isin jedhan karaatu isin harkaa jechuun walakkaa wanni jedhe malee ani kan isinin jedhe ustaaza wal akkas miti ka akka keessatti maaf hin haasofne. Okay maal hin aarsani akka isin jedhe Yesuus abaaramaadha jettanii amantaate hayyamee tana haadhiif nuta kitaabaadha. Akkam jirtu hundi keessanuyyuu. Nagaa alhamdulillah. Beeti takkitti tikkiimu maal jettanii? Qoy warra jalqabne faanaa xumuru cufadhu arsii biyya cufadhu ta'e. Yeroo takka Cufadhu obsi ka maal ati maal taate sama laalaa maal inni isa? no isheen waan nu gaafachuu fi dhiisaa nu na gaafattu. Lubbiyyee. Lakki maal si gaafatte? Keessatti hayyama keenya malee waan tokko dubbachuu hin dandeessu. Allah. Tana lamsadaffaa banattee nan gadi bu'uu kan keeti. Akkasiin jedhe beeti Yesuus abaaramaadha moo abaaramaa miti? Gabaabsinee dabarra. Inni abaaramaa miti abaarsa keenya abaarsa nutti dhufee nurraa fudhateeti bakka keenya bu'e malee inni qulqulluudha. Inni amma abaarame moo abaaramne akka hundattuu? Kan keenya fudhate abaarsa kan keenya ofitti fudhate malee. Phaawulos abaarame wagguu jedhu nuuf jecha abaaramaa ta'ee wagguu jedhu maal jechuudha? Nuuf jecha jechuun amma fakkeenyaaf ustaaza walanaaf jecha namni arrabse jechuun ustaaza walitu arrabsamaadha jechuutu hin taane anaaf jecha Lakki abaarsa seeraan nutti dhufuu jedhe. Abaarsa seeraan nutti dhufuu jedhe. Takkittiin Malee arrabaa miti. ani wanna beeku dubbadheera. Abaarsi seeraa beektee abaarsi seeraan namatti dhufu abaarsa kam inni beektaa isaati? Ustaaz loojikii isheen isiniin jettee ustaaza walnaaf jedhanii arrabsaman jechuun arrabsamaa miteedha. Maaf hin arrabsamne? Si jedhee arrabsamnaan arrabsameera kan arrabsamaadha inni. Bakka siidhee arrabsamees haadha isaa hidhee arrabsamees ormaa hidhee arrabsamees amantii isaa hidhee arrabsamees awwal arrabsamaadha. Maaliif kun Yesuus Kinoon isiniif hin deebisa jennaan maamuyiitiin irratti qabda isiniif hin deebisa qo'a. Okay, isiin haa dubbattu mee arsii biyya ka jettu beetii obsime.
beeti takkitti gaafisin gaafatu. Gara jalaan dubbatini gara jalaatti raasa'in asitti haasa'in nuu deebisuu jirta moo ati jaraa deebisuudhaaf? Kinoo gaafii isaan irratti gaafataman irratti sin gaafii sirris deebisuu dhaba. Garuu isaa sinirraa fudhachaa hin jiran. Ani warreen itti aaree jechuudha eenyu seete beetii fi takkittiin isaa sinirraa fudhachaa hin jiranii maal gootanidha asii wanni isin jechuu barbaade. Ati kana gaafachuu dhufte moo ati? Mormiidhaaf hin dhufne. Callisnee deemnaa gorree addaan rakkoon qabu. Yaada ishee yaa xumurattu ilaa ustaaz amma jechuudha mammaa fakkeenyaaf du'a keenya iyyuu du'eera bari abaarsi wanni tokko xiqqoodha baay'ee garuu nuuf fedheeyyuu hin du'eenni du'a wanni caalee hin jiru miniiree. Abaarsa seeraa namatti dhufu beektaati beetii meen gabaabsina. Abaarsi seeraan namatti dhufu amma fakkeenya hin beeku lakki. Urjii viidiyoo cufadhu. Amma fakkeenya jettee kaatee hin beeku lakki eetiisa. Laa amma fakkeenyaaf karaa seeraan wanni dhufu jechuun. Boojaa'ee wallaahi akkam nu goggoodesaa? Abaarsi kun. Abaarsa seeraan namatti dhufu beektaati hin gabaabsiname bakka san dubbisuudhaaf. Abaarsa seeraan namatti dhufuu jedha Paawulos. Abaarsa seeraan namatti dhufu beektaati. Like. Ayyee qalaas. Abaarsa san baruu yoo barbaade seera keessa deebii boqonnaa 11 irra dubbisi yookaan 18 irra dubbisi. Akkatti abaarsa. Hayyee amma karaa abaarsa kana fudhatee nuuf jecha abaaramaa ta'ee jedha Paawulos. Nuuf jecha abaaramuun isaa jechuudha. Amma nuuf fedhee abaaramuun isaa nuuf jedhees du'eera wanna ta'eef kanas fudhachuu qabdu nuuf jedhee du'uusaas. Duuti isaadha du'a nama abaarsaati moo du'a nama normaala du'e Yesuus? Du'uma namaa jechuun gatima aarsaa cubbuu dhala namaadhaaf du'e. Du'a nama abaarsaati maal aarsaan gadi gorramee cibsamee gorramaa misa? Aarsaan hoolaa gorratu barri hin fanniftu bar. Muka irratti fanniftee miti kan hoolaa gorraadha. Hoolaa lafarra cibsitee morma irraa kutta. Isin ebboo dhugaa waaqayyo isin hin galu baqa. Wanni takka mukuma qabattanii yoo morma. Maaliif naam galle akka aarsaatti miti Yesuus kan ajjeefame akkasiin jechaa jirtanitti. Hoolaan aarsaan kan gorramu lafatti cibsamee akkanatti morma irraa muran. Yesuus ammoo akkasitti hin duune muka irratti fannifame. Namni muka irratti fannifame ammoo abaaramaadha miti. Maarree ka abaarsa fudhatee jedhamanii erga abaarsa fudhatee. Abaaramoo moo abaaramaa miti ofii isaati wanni mukarra fannifamee ajjeefamu. Abaaramaa mini garuu abaarsa keenya fudhate. Macaafni abaaramaa yoo jedhe akkam jetta amma sii kennaa. Kan keenya fudhate malee ofiisaa abaaramaa mini. Fakkeenyaa miti seera Musee keessatti namni mukarratti fannifameetiin wanna godhamu abaaramaadha ka jedhu sii kennu Waaqayyo duratti abaaramaadha ka jedhu.